Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin mari'atan. Itoophiyaan yaada Masriin hidhalaga Abbayaa irratti qabdu cimsitee mormite kanneen jaan hangafoota keenya arraati. Nageen dagannee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota OBM bal'ina oduutiin isin dabarsaa Arrastan Mahmad. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin bilbilaan mari'achuu ministeerichi beeksise. Itti aanaan dubbi himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Toomii Pigootii ibsa roobii galgala kenneen mariin aangaa'ota lamaanii tasgabbii naannoo fi dhimmoota gaanfa Afrikaa keessatti nagaa waaraa fi bu'uura qabu ijaaruun danda'amu irratti kan fuulleeffate ture ja'an. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akka ibsetti yeroo bilbilaan mari'atan kanatti aangaa'onni lamaan Ameerikaa fi Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii naannichatti akka uumu godhuuf murannoo waloo qaban mirkaneessanii jiraachuu ifoomse. Keessumaa gaanfa Afrikaa bakka sochiin ji'oopolitikaa wal xaxaa ta'ee mul'atu keessatti bu'uura nagaa kaa'uudhaaf akkasumas haala tumsa waliif godhamuu cimsuun danda'amu irratti mari'achuun isaanii himame. Mariin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo bilbilaan taasisan kun haasawaa ajajaan waraana Ameerikaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagvin Andersan aangaa'ota olaanoo Itoophiyaa waliin erga taasisaniin booda turtii torban tokkootiini. Sadaasa 25 bara 2025 ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi Imaataa Joorshuumiin humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajajaa waraana Ameerikaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagvin Andersan waliin wal arkuun haasaa taasisanii turan. Ajajaa Koomaandii Afrikaa Yuunaayitid Isteets Jeneraal Daagvin Andersan waliin dhimmoota nageenya naannawaa fi haalota itti walta'iinsa caalatti cimsuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad fuula miidiyaa hawaasa isaanii irratti barreessee ture. Qondaallee waraanaa olaanaa US kun dhimma galaana diimaa fi fedhii Itoophiyaan qabdu irratti dubbachuuf akka Finfinnee daawwatan jeneraaltichi ibsee ture. Jillee ajajaa waraanaa US Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagvin Andersaniin durfamu sun Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin gaanfa Afrikaatti akkaataa nagaa fi tasgabbiin jiraachuu danda'u irratti akkamiin bakka biyyoonni naannawaa san keessa jiran wal tumsuu qaban irratti mari'atan. Akka humni ittisa Itoophiyaa himetti biyyoonni lamaan loltummaa dabalate dhimmoota garaagaraa irratti waggoota baay'eef waltumsuun hojjechaa turuu kan kaasan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan shororkeessummaa dura dhaabbachuu irratti gahee guddaa taphachaa jirti ja'an. Fedhiin hulaa galaana Itoophiyaa kun nagaa fi dinagdeesii ittiin ijaarrachuu fi kan jahan Itamaajoor Shuumiin kun hariiroo loltummaa ilaalchisuun Ameerikaa waliin qaban cimee akka itti fufuu jila kanaaf ibsan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka ibsanitti Itoophiyaan Alshabaab dadhabsiisuu fi shira shororkeessummaa isaa fashaleessuuf tarkaanfii humnaa fudhattuu cimsitee itti fuftii ja'an. Gahee Itoophiyaan naannawa gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatuuf bahachaa jiru kan dinqisiifatan Afrikatti ajajaa waraana Ameerikaa Jeneraal Daagvin Andersan hojii shororkeessummaa waliin loluu cimsinee itti fufnaa ja'an. Baruma kana adoolessa keessa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad galma waloo nageenyaa fi guddina dinagdee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun bilbilaan mari'achuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Maarko Ruubiyoon muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waliin haasa'uun kun yeroo muddamni naannoo Tigraay keessatti dhaga'amaa jiruu fi Eertiraa fi Itoophiyaan ammoo wal himachaa jiranitti ture. Ministeerri dhimma alaa US marii isaanii muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi waliin taasisan kanaan barbaachisummaa marii fi tasgabbii naannichaa hubachiisan. Marii yeroo saniitiin Ruubiyoon haaromsa dinagdee Itoophiyaan taasifte kan dinqisiifatan yoo ta'u, daldalaa fi investimentii USA babal'isuuf carraa guddaa qaban kaasanii dubbatan. Gama kaaniin Itoophiyaan Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaa jiddu seentummaan himachaa birmadummaa isii kan dhiiban tahuu ibsaa turte. Kanaan dura hooggantoonni USA dhiibbaa Itoophiyaa irratti godhaa turan keessa hooggantoonni Itoophiyaa Ameerikaa akka hin seenne dhorkuun alatti deeggarsa dinagdee fi nageenya Itoophiyaaf taasistuu dhaabde. Daldala qaxxaamuraa bilisaa AGOA irraa akka haqamtu godhuun lammiileen 200,000 ol ta'anii fi keessumaa paarkiilee indaastirii keessa hojjetan hojii akka dhaaban godhaman. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaa haala yeroo Itoophiyaa fi tumsa Ameerikaan bara 2025 keessatti taasiftuu ilaalchisuun jalqaba waggaa irratti ibsa kennee ture. Ibsichaan Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo waggoota 120 lakkoofsise kan qaban tahuu himuun akka gaanfa Afrikaatti waliin hojjechuuf Itoophiyaan biyya jijjiirama guddaa fidaa jirtuu fi abdii guddaa qabdu tahuu ragaa bahuun Ameerikaan daran akka deeggarsa gootu cimsee dubbate.
Itoophiyaan yaada Masriin hidha laga Abbayyaa irratti qabdu cimsitee mormite. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa ejjannoo cimaa baaseen gaanfa Afrikaa keessatti mootummaa hirkataa dadhabaa fi gargar qoodamaa uumuuf fedhii Masriin qabdu Itoophiyaan haalaan mormitii jedhe. Kana malees ministeerichi dubbii tana gonkumaa tuffachaa hin jirru jechuun balaaleeffate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa yaadonni dhiyeenya kana Kaayiroo irraa kennaman mootummaan Masrii dhugaa jaarraa 21ffaa fudhachuu dadhabuu isaa kan calaqqisiisuudha jedhan. Ministeerichi itti dabaluudhaan qondaaltonni biyyattii tokko ammallee yaada gita bittaa keessatti qabamuun laga Abbayyaa irratti ilaalcha abbummaa yookaan abbaa biyyummaa addaa qabna waan jedhu keessa jira jedha. Ministeerichi Masriin waliigalteewwan bara gita bittaa irra deddeebitee waamuu isii cimsee qeequun Finfinneen hambaa bara gita bittaa Kaayiroon ba'achuu dadhabdee rakkachaa jirtu bakka itti keessummeessituu hin qabdu jedhan. Lammiileen Masrii waliigalteewwan bara gita bittaa eeruun waa'ee mirga seenaa isaanii dubbachaa jiru jechuun ministeerichi ibsa baaseen beeksise. Kun malaa fi carraaqqii dogongoraa kufaatii yaadaa fi hoggansa tapha siyaasaa yoomiyyuu Itoophiyaa hin fayyadne kana dhiisuun yeroon isaa ammaas jechuun ministeerichi akeekkachiise. Masriin maree irratti bobba'uu diddee walitti bu'insa kana hammeessuuf yaada ifa ta'een dubbii isii cimsitee jirti kan jedhu ministeerri dhimma alaa tarkaanfiin kun itti gaafatamummaa kan hin qabne jechuun hawaasni addunyaa akka balaaleffatu gaafate. Ministeerichi ibsa kenneen hiini haaromsi guddichi Itoophiyaa mallattoo guddina Afrikaa fi of danda'uu isii mul'isaa jedhan. Wanti addunyaan barbaaddu wanti Afrikaan barbaaddu walta'iinsaa fi marii caalmaati malee walitti bu'insaa fi waldura dhaabbachuu miti kan jedhu ibsi kun Itoophiyaan mirga laga Abbayyaatti fayyadamuu isii mirkaneessitee qajeeltowwan haqaa fi walqixxummaa irratti hundaa'uun furmaata wal fayyaduu argachuuf qophooytee jirti jedhan. Masriin eega Itoophiyaan baatii adoolessaa keessaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa eebiftee as dubbii isii cimsuun Itoophiyaan hidha kana haala qajeeltowwan haayidiroolojii waliin wal hin simneen fayyadamaa jirti jechuun Itoophiyaa irratti olola bante. Kanaan walqabatee xiinxaltoonni hedduun ammoo hiini haaromsi guddichi Itoophiyaa qabatamaan balaa lolaa hir'isuuf gargaaree jira jechuun dhugaa lafa kaayan. Dhimma kanaan walqabatee ministeerri bishaanii fi enerjii Habtaamuu Ittifaa lolaan Suudaan mudatee laga Naayil adii irraa dhufuu danda'a jechuun inni haaromsi osoo hin jiru ta'ee guddinni isaa hamaa yookaan balaa guddaa ta'uu danda'a ture jechuun deebii deebise. Masritti ammas dhimmi laga Abbayyaa dubbii ijoo tahee itti fufee jira. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaatii laga Abbayyaa dhagaa bu'uura nageenya Masrii jechuun ibse. Akkasumas sagantaa BBC Afrikaa irratti kana booda Masriin waa'ee hidha kanaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf fedhii hin qabdu jechuun himanii turan. Eegaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kanaan goolabame hanga sagantaa biroon walitti deebinuu nagayaan nu tura.